qoda buko keessa liixin hin barakatu amma rakkadee baqa midhaanuma kana yeroo nan baye nama ol galchitee qallabdu qabda amma naan jedhu didasiitti deemne Yoob galannaa ta'u maqaan koo Caaltuu Furgaasan jedhama magaalaa Ginciitiin dhufee mucaan kun halkan sa'aatiuma eeggateetu baannana irribaan galgala rafee waan jedhee raffise inni rafu sa'aatiuma eeggatee baannana sa'aatii 4 gaaf ta'u baannana 6tti baannana 8 9 10tti baannaniitu akkasitti bu'ee na rakkisa waan baadhee homaa sanuma arma inoodhu inni baataa baqa akkasitti yoo mana keessa deemnu nutti bari'a mucaama kana sossomna achi torbanarraa kaanee lafa kana dhufnee asitti raajinnu kadhatanii eddasii nagaa rafee bulaa armallee waduuf hin baanna nudda gaafa lafa kanatti nu kadhatame yoo hin baannanse maalan sin jedhe gaafasi kaasiiti halma maal godhi hoosisi jettan amma garuu rafee maal ta'a kaa'uun noo rafee kaasee hoosis fidi mucaa irkaa nyaachuudhaaf afura du'aatiin aan jedha waaqayyo amma yoo afurri kamiyyuu sin irraa gubachuu jalqaba rifeensa mataa keessan irraa gubachaa jira faana miila keessan irraa gubachaa jira maal gochuudhaaf maal ajjeesuudhaaf harka ol kaasi daa'ima kee nyaachuudhaaf kan jedhe rukutameera ergamaan afura budaa rukutameera namni tokko ameen daa'ima ishee maal gochuudhaaf kot dhaabat achirraa dhaabat isee maal jette ishi kan argite ishi yeroo mul'ata himan akka isin hin kaane goote ishi maqaa eenyu waamti isheen mee Yesuus jedha wasirraa eegama Yesuus moo'eera jedhi Yesuus narratti moo'eera jedhi Yesuus narratti moo'eera jedhi amma ka goototi afureen haffa maan afureen haffa walitti nadhafa eenyu naafu gaabba dhaabachiis untocheeny dhaabana taasise gaafa isheen maal taatu waldaan akka qabeessaa bira deemteetti mucaa koo fuddee dhaqaa'etti naanni manaamee namichi bakka lamaan akkuna yaa'uu ayyo akka tokkotti mana gaafa jettee booddee abbaa manaa wajjin akka maal ta'an goote innaatti inni isaanii akka diigan akka iyyooman inni qaara dabqasaa akka nyaanne goote harka ol kaasa inni dabqa abbaa manaa ishee nyaate irra gubateera inni dabqa abbaa manaa ishee nyaate irra gubateera harka ol kaasiyyuu sumayyuu dabqa kee kan nyaate jawwichi du'eera nama tokkoof ameen maqaa gooftaa Yesuus isin afura maaliiti natti hime zara maaloo addi isaanii irraa sallamnaa innaanni manaa guyyaa waaqayyooti nama kana durseetti dabqasaa tasa balleessin jetti isaan achiisti kaniisanuma ammotti mucaa isaanii nyaachuu jenneetu halkan walakkaa daa'ima kana maal gootu halkan walakkaa sima daawwin abbaan nassinaa isaan immoo darraa fuuni maala dadhabinaa ta'an dadhabeera maaddu ta'an maaliif harka ol kaasa guyyaa har'aa jalqabee daa'ima kanaaf nagaa laaddeeraan guyyaa har'aa jalqabee maqaa Yesuusiin nagaan ta'eeraaf guyyaa har'aa jalqabee daa'ima kanaaf nagaan ta'eeraaf isin afura maaliif eenyatti dubbadhu abbaa mana kana hojjetamta wallalaan ka walakka diiganii fi isheen kan biraawo jaalatti naakkanatti yaa waaqayyo nama kana dursiyetti sirriitti jaalatti garuu akka isaan walitti naqan goonan kanatti wallaahi
Dhaabat. Saamu'eel. Dhaabachiisi. Masoorii keessa biddeen hin barakatu. Wayyaa guguma keessa hin barakatu. Harkatti jalaa fuudhan maali yaa Waaqayyo akka namaatti biddeen kun masoorii keessa buluu jetti yaa Waaqayyo yaa Waaqayyo. Nagaa mucaa kootii kan nyaatu nagaa jireenya kootii kan nyaatu jetti. Ishiin immoo itti afurannaa afaan naanni galutti galchina wajjin gala. Kanarra walloluu hin arti. Maaluma yaa Waaqayyo namichi kun jetti. Har'a immoo jinni seenee fi asira hin deemi waan jaalannaa. Eessa jira? Galateeffadhaa abbaa warraa isheetiif. Galateeffadhaa abbaa warraa ishee. Abbaa warraa meerre. Kottu. Kottu guyyaa sii dhufe. Kottu fiigi. Fiigi kottu. Gammadaa kottu cibcuu gochaa kottu malee. Kottu gammachuudhaan. Haleluuyaa. Jamii eebbisaa gaddisi. Tokko. Lama. Isa dhumaa. Galateeffadhaa gooftaan Kottu. keessa walitti buushee. Kottu. Harka ol kaasi. Barri irra taa'ee isa si eeggatu jawwechi du'eeraara. Nama amiin jedheefa ta'u. Ameen. Nama amiin jedheefa ta'u. Ameen. Waaqayyo nama guddaa isaan godha. Har'aa jalqabee nagaan mana isaaniitti hin deebi'a. Har'aa jalqabee nagaan mana isaaniitti hin deebi'a. Waan itti argame maqaa Yesuusiin rukuteeraan. Kottu. Dhuftee galateeffatta. Harka kee irratti eebba dhangalaaseera. Maal waa jedhee abbaa warraa eegameera hoom? Kottu akka gootu. Gadhiisi. Kottu. Kottu. Akka godhi. Dhaqee abbaa manaa yaamatu. Haamatee hiidhamu. Kottu acheesi. Koyi acheesi. Koyi kottu kottu kottu. Heed! Galata guddaa gooftaaf. Galata dhiyeessaa. Kottu. Si yaadate waaqa kai fiiga. Hallelujah! Mee hallelujah jedha. Kottu. Nagaan mana kee fiigaadha. Kottu maqaan keenya jira. Kottu abbaa koo. Nagaan isiniif deebi'eera. Ishii kana booddee inni isin jee gurgutameera. Maqaa gooftaa Yesuusiin hidhaan hiikameera. Galateeffadhaa. Jeeqamnu baay'ee jeeqamna baanee gallee homaa nagaan hin jiru hojjannee barakatan qabnu akka namaayi xaaruun oolu sa'aatii 24 kan sa'aatii 12 baana sa'aatii 12 galla guyyaa tokko akka namaa baqa tolfannullee qodaarra naan barakatu qoda bukoo keessa liixin hin barakatu amma rakkadee baqa midhaanuma kana yeroo nan bahe nama ol galchitee qallabdu qabda amma naan jedhu dirasiitti deemee nama nan yeroo manaa ol galchitee qallabdu qabda malee midhaan kun akkamitti dhume naan jedha guyyaa tokko wajjumaan nyaanna wajjumaan naaba wajjumaan nyaanna naagalu wajjumaan nyaanna lakkii akkanaan hin jedhin jedha akkana siin hin jedhu ati kaan nama naan bahe ol galchitee qallabda annan xaaraa dafqa koo akkatti amma nagaa dhabne amma jireenya koo hiikuuf fala tokko fala dirasiirran ga'e waaqayyo garuu kaa mana namaa mana kee diigin jedhu waaqayyo jireenya koo naa ijaare waaqayyo ergasii yoo nagaa qabna nu tolfadhullee akka namaan kutadde nyaadhama soobii koorraa dhugaa Barakachuu jalqabeera. Harka ol kaasaa. Sagantaa kana hordofaa kan jirtan. Mana kana keessa kan jirtan. Humna maqaa Yesuusiin eebba keessan nagaa keessan kan nyaatu ani rukuteera. Yoo amma amiin jettanii fudhattan isinii ta'eera. Biyya garaagaraa keessa kan jirtan. Akka boleetti kootii kana qorumsi seexanaatiin rakkachaa kan jirtan. Maqaa caalu maqaa Yesuun yoo amantanii hidhaan keessan hiikameera. Eebba keessan kan saamu. Hojjettanii duwwaa kan isin godhu. Humna maqaa Yesuun ergamaa afur hama kana rukuteera. Rukuteera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Galateeffadhaa gooftaa. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Kana booddee hafuurri kun ittiin deebiin maqaa Yesuun ameen.